Jawab. Biyakin kali sinjane. Hingga lamale hinta ujatte. Kaga tamata ke sanfau di denne endu hajalu amke denne hajalu ndu esani oromo matanga chabe on kauda tabe ini saha kata kacaucu. Kana puju lalu asau barban. No jadi tidak cibi desa sangat tinggal di kita. Hak ayo dia jambo, aku masih boleh si berani. Gini, jangan beri kabar. Amin, just give me a second. Ya, karena punya aku masih boleh. Kaitian apa? Nanti tu kau itu singgah penjawab kasih kabar. Aji dah ini toko abdai beba Oromia. Oromo. Karena puju nanti wajib harus baca ilmu yo baca Oromo baca hari itu baca saja kan. Kamu sudah le. Ilmu asal bukan siapa. Dita, ajar mama. Labi aja labi ada lu. Jadi kalau saya mahu jero kita apa yang lebih sesuatu. Bajika tak terus dek, amin. Bajika isi tak berhenti. Where does your political views stand now? Because we're confused. Before you told us about Sabdoma and all that, and we were like, we want Oromia to ourselves and we don't want to share it with Ethiopians. And now you're more Ethiopian, I think. So I'm like, how are we going to breed that between Sabdoma and being Oromo and being Ethiopia one? So I'm a little bit confused. Okay, galatoma jecha. Gaafin kiyeen dura jawaarin ka gaafachuu barbaadu osoo mootummaan kun hadda kufee qaamni aangoo to'atee biyya bulchuuf qophaa'ee jira akka Oromootti. Lama Jawaar abdiin qabsoo karaa nagayaa irraa qabu ammas ni jira moo guutumaan guututti abdii irraa kutatee jira kan jedhu. Sadii ummata biyya keessa jiruuf yeroo ammaa kanatti maal dhaamtaa fi maal gochuu qabanii maal jettan jechuu barbaade. Afraffaa sochiin addaatti godhaa jirtu kun akka dhuunfaa keetiif immoo marii warra dhaaba keenya kan kaafa'oo waliin kan socho'amaa jirudha. Yoo akka dhuunfaatti ta'e miseensummaa kaafa'oo gadhiifteet immoo osoma keessa jirtu kophaa kee socho'aa jirta. Galatoo daqiiqaa ofii irratti dhaabee namni maruu daqiiqaa takka bira galina gaafii gaafatan immoo ittiin deebiina filis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to speak English to make clear my question. The only thing I'd like to know, anybody here just want me to know, what is the highest expectation for educated movement can be hoping, thinking to bring a change to Ethiopia, or as Ethiopia, that's fine, Oromo, Ethiopia, same thing, from English and correct. Abdi Guddan, Atik Abdu, Tanandura, Gavia, Kanales, Gavapen Ture, Tikin, Delkabara, Bati Jare Ture, Wali Jare Ture, Abdi Kamna, Bakato Konige, Najene Ture, Wonisun, Abdi Kerotin, changing Ife Ture, Argine Ture, Hado, Yero Amma Kanat, Sabira Davare, Kado Edue,
awwaalamee qallaatti nyaatee baay'ee tokko ilma namaa kan yaaddessee ture haa ta'u ammatti abdii takkan amanatee turte abdiin sun xiqqoo nuun turte tarsiimoo akka qabdu sun akkanaa kanaatiin deemna ta'e hiriiruma kaleessatti deemna moo bifa haarawaan deemna waan jedhamu bifa dubbate na gammachiisa. Galatoomii daqiiqaa ofiitti fixee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokko yaada tokko ammoo gaafiidha. Gaafin kiyya wanni lolaniin durii miidiyaa jette miidiyaa OMN akka inni ta'e nurra beekanillee argine waa'ee miidiyaa kana akkam yaadaatiin hin jirta lolli guddaan durii isan jette lolan miidiyaatti dhaabate moo maaliin OMN eegiyoo inni shira adda addaatiin waan tokko ta'e akka poolitikaatitti illee yoo ofuu hin dandeenye dabalatee moo gootee waan miidiyaa maaliif hin jabeessine siin jedha. Yaadni tokko ammoo kan siin jedhu mataa kan keeti waan taate argite akkama nama du'ee boollaanutti baheeti asiin durallee of eegisiin jennaan waan hojjette amma argite of eegitii tana akka gaarii of eegdaa qalarraan duutu nama miliyoona 70 irraa duuta lubbuun abbaan hin eegni waggaan eegdu jetti Oromoon akka gaarii of nu eegisiin jedha suni yaada tataanii wani guruu jedhanii reefu Colorado Women's for the Johar jettanii sanqala akkanaanii bakka isteeta hundatti akka inni ilmeen nu argatu nu godha. Baay'ee danda'a micciirraa baafamana hidhaatitti nyaata siin jedhe san asitti gaafa hin nyaachifna qopheessaati. Saya jalan pada waktu, bagaimana saya begini, ani gaduh kamu, motuma kan ambil duit banyak dan de investigasi motuma kamu, ammo hak hit abade, nabi cakap na David hidup ini, mana dibisuran hak hit abade, wanita ani mota kanati. Dapat dikulen beta, namun secara reguler juru, garu ke mana yang ada dengan jangan dihentikan hidup ini. Mat, anile, motuma kuna kapufu, dia mundur baru, karena kan sikar karena buat karena buat jadi tema tunggal. So, lama kamu, dan dulu mana bicara aku asar ramah kan, jadi mana bicara aku agam benda, jadi mana bicara aku mali Hogan Soromo, jetani kau gadis Hogan Soromo jetani roli kabini santai singa kadiye balese. Jadi nesau mal beta sangat rayu dengan favorit kereta. Jadi tu, kita Gafil nama kawa, hal kawa tama biaya tinggi sejujurnya hadis siasa biaya sini, kami mau orang bejera, akhirnya kalau biaya ni ada hal yang menjadi orang masih rakyat zaman dulu, negeri biaya tipu tay biaya orang tua menawar tere. Dan miliar bicara cincin dalam hidup. Unda orang orang biar tiga agam alat saat ejra. So motuma biar bisa jadi supaya nonton degelaku atas biaran awal lalu jadi. Ati akka jawari biasan berkat dia tak kena kisah baru. Tuhan ati faedah macam kemana? Warna PPT seraya ajar temu motuma cerita dapat juga awak temu. Tidak mungkin mati harus resu ya. Gafil lama fakir. Ammo kanuma dura gaafate mun qabata sunis jaalala hujibbi fulduree biyya sanii ganaa hin harkatti turti maqaa rabbiitiin amiin so gaafas caasaa mootummaa keessatti kaabinee fi sivil sarvintii yoo jedhamu jira irra caalaa keessumaa magaalaa fi baadiyyaa oromiyaa hedduu keessa sivil sarvantii jiranii kan dantaan sabaa isaanii yaaddessuu miti yookaan irra hedduun isaanii iddaan gaafa ilaalu Oromootiin ala so yeroo hedduu icciitii sirnaa dabarsanii kennuu fi biirokiraasii mootummaa garantaadhaan guddaa kan ta'an hedduudha kana fuudhaan kaabineen qofaan haalota sirreessuuf yaadamu dargaggeessa Oromiyaa siistem keessa seensitee qophii haala durii taasisaa akka si'ee kan jajjabeessita walumaa galatti
dargaggeessi hoggansa kee jalatti biyyatti tajaajiluu barbaadu gorsi yookaan dhaamsi deemaadha. Galatoomis jaalannaa waan sirriitus jaalladha. Ammaatiin gahaa kanumarra dhaabnee yoo hireen jiraatteetti deebitanii deebii Jawaar deebisuu caqafnaa ulfaadha. Karoya bangki kawai butama bina di bagaftan wani kita wana barrese tokko osoo jarri sun kana barreesse Guutamaan Nadiin Jaarraan Mul'isa Abbaa Gadaa Waaqa Guutuu Baaroo Tumsaa meeqa lakkoofne Baaroo Dachaasaa kunuutti osoo fuuluma shantama nu barreessanii warra akka kiyya isaan booda dhaloota sadaffarra dhufe kanaaf ni gaafate turte jechuudha. Kitaaba kana gara jalqabaarra ni gartan. Ani gara sabboonummaa gara qabsoo kan hin seene waa'ee jara kana dhaga'uudhaani. Anaa fi Guutamaan aanaa tokko keessa dhalan. Argeen beeku abbaa keenya beekaa abbaan keenya ijoollummaan dabree kanaaf akka isaanii ta'u goota qabaachuun ijoollee jalaalutti goota godha. Kanaaf seenaa isaanii warri beektan haati kaattu guddattu waan itti qollee barreessuun barbaachisaadha. Ka gara saboota biraa jecha saba biraa tuqu jecha taaneen uummata dharrabsiidha. Kottee maaloon dhiyeessuun doongora haquu qaba. Waan namni siin jechuun barbaade namaan hin jedhina. Saba fedhessaa ta'u maqaa inni yaamuun yaama. Nu uummata guddaa jedhama. Uummata baalageen uummata kabajaa qabu. Uummata safuu qabu. Baalageen ormaan waan rakkisee jecha ummata guddaa tokko baalagee sirrii qixxeessuu qabu. Keessattuu ammoo har'a gaafa amna hedduu deemne mirga hedduu wayyeeffanne biitinuu akka waan nuti bulchaa jirrutti himamtutti afaan itti rabbiyyaan dubbatina waan akkasii. Yaadattanii miti maqaa biraan maqaan taane gaafa nuraa mana gamtaa akka dhukkubu waan nu dhukkubsu saba biraatiin hin jeena. Ammallee irraan deebi'a. Jaaratiin bilbilinaa maal jetti. Oromoo fi Amaarri rabbi wal biratti uume. Daangaa dheeraa wal keessaa qabna, seenaa dheeraa wal keessaa qabna, wal keessa qubannee jirra. Waggoota 100 walitti buunee jirra, wal falmaa qabna. Akkaataa seenaa itti hubannuuf yaadannu, akkaataa irraa foonuu irratti garaagarummaa qabna. Garuu amma feete wal jibbira amma feete qixxiisan malee adda ba'uu hin dandeenye. Kanaaf nus hayyoonnii fi garoonni gama isaaniitis gama keenyattis gara jidduutti dhufanii wal hubannaa sossobbii abii godhe sadii miti. Balaan hamaan biyya sanatti abii fide uummata Amaaraa keessattuu humnoota siyaasaa Amaaraa dogongorsu. Waadaa biyya saniif hin taane hin danda'amne waadaa galee. Booda jala garagalee immoo lola isaa wajjin seene. Nuti hin kijibnu uummata kana. Uummata biyyoota sanii kijibuu hin qabu. Jibbuus hin qabu, kijibuus hin qabu. Nu waan barbaadnu qabna, isaan waan nu barbaadan jira. San waliin mari'atu. Siyaasaa sabaa jibbanii amma siyaasa sabaa gaggeessaa jira. Jijjiirama biyya sanii dhufee waddaa jira. Sabboonummaan siyaasaan isaanii guddaa nama deemamu sabboonummaa Amaaraati. Kanaaf ilaalcha goggogaa durii keessaa isaanis nuti ta'uu qabna jechuudha. Yookaan balaa hamaatu nu hunda dhufa. Lolli hamaa nama waramaa jiru naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaatitti. Tokko mo'atee tokko hin danda'amu mo'atuu akkasii. Kanaaf nuti akka hoggansa Oromootitti ejjennoo qabna biyya nu hundaaf taatu jaaruu qabna jennee yaadna. Isaan keessaayis ilaalcha akkasii kan qabu guddaa. Rakkoon maali? Abii nama halaqaa jedhuun malee nama sii jedhuu hari nama illee namoota fakkeenya namoonni akka gattuu warra federaalizimii fudhatan turan. Warra isaan keessaa raashinaal ta'e
ari'ee balleessee maal godhe dargaggeessa arsee bosonatti naqe. Siyaasaan biyya sanii bosona keessaa ba'uu qabdi. Oromiyaatti haa taatu, Tigraayitti haa taatu. Kun isa reyaalitii dirqamaa kana sooshaal miidiyaa irratti illee hoggaa haasoftan jechaa fi ilaalcha Oromoo mataa naamusaan dhiyeessuun dirqama barbaachisaa jechuudha. Ummaan kan kaasan namni keenya kana maraan dhumaa jira. Humna hidhate kan mootummaatis kan bosonaatis dhumaa jira. Kun dhuga. Kuni waan waakkatamu miti. Kana waantu miti. Kana ka fide Abiyyi munni xiqqaan naannoo isaa jiru siyaasa Oromootis hubachuu dadhabuurra. Siyaasa Itoophiyaatiif addunyaa hubachuu dadhabuurra. Hubachuufis ta'ii dhabuurra ka'e. Dirree siyaasaa dhiphisanii ijoollee kalee dhiibumtee caccabtee aangooti isaan baafte gaafa Hacaaluu ajjeefame nu hidhamu. Cinaa hidhanii cinaa miidhanii bosona galchan. Kanaaf falli jiru maali? Sababa ijoollee kana bosona galchee furuudha. Naannoo lachuutu naannoo Amaarattis, naannoo Oromiyaattis, naannoo biraattis. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirraa gara afaan hoggansa siyaasaa akka deemu gochuudha. Waggoota lamaan sadeen dabre kana Oromiyaatti humna waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa jechuun nageenya akka dhufuuf carraaqqii guddaa goone. Kan dide marsaa sadaffaa kan dide marsaa lammaffaa sanii'uu shira guddaa kan xiqqaatee fashalsuu godhe. Ijoolleen ejjennoo yookiin immoo muuxannoo qabaachuu dhabuu dandeessi. Shira kan qabaachaa ture waliigaltee cidii tokko dhasee ture. Torban sadiif nama lamaaf ta'anii gama lachuu irraa marii bal'aa godhamee parsantii 95 waliigalamee ture. Dhumarratti kallattiidhaan nama lama ergee fashalsee jechuudha. Marsaa sadaffaa kan didee ijoollee adda qoqqoodeetiin galche jiru. Lafanii fakkeenyaaf kan sanyiin faan obboleeyyan isaaniitii wal lolanii walajjeessu afaan qawwee irraa gara waltajjii siyaasaa deebitee nagaya buusutu gaarii yaaduu jedhu qaba. Karaa this struggle started in the 1960s. In the 1960s, there was the idea of Oromo and Oromia was limited to university campuses. The nation was so demolished that we had to reconstruct. I wrote a piece last year, you can read it. I think there is an English translation of it. The first phase of this struggle was to revive, to rehabilitate the nation, the idea of the nation. The second was to reconstruct our history, to reconstruct our language, to rebuild organizations in our name, OLF, Kube, and all these things. This was in the 1970s. In the 1990s, we moved to the third phase of the struggle, which is the institutionalization of our struggle, formation of Oromia, implementation of Oromo literacy. This was in the 1990s. In 2018, we moved to a new chapter. Every chapter reinforces the new chapter. Reviving Oromo nationalism, reviving Oromo and Oromas, and other movements led to birth of OLF and reconstruction of Oromo. This led to formation of Oromia in the 1990s. And particularly, the introduction of Kube and mother tongue literacy led to the birth of what's called the Kube generation. And the Kube generation was able to evolve into Kero movement. We toppled the regime. Now we are moving to a new phase of the struggle, which is called democratization, whereby we struggle for respect of individual rights, as well as communal rights of our people and our neighbors. There shall be no ambiguity in where I stand. And I've argued this, debated it. I believe the right of the Oromos and other nations in Ethiopia is better respected
their interests are better advanced within the existing Ethiopian state. Within the existing Ethiopian state by transforming, reforming, liberalizing and democratizing the Ethiopian state. An Ethiopian state that tolerates its plurality. An Ethiopian state that respects the rights and interests of the nations. Particularly at this time, preserving the state is very important. That's what I'm working on. Gara motumma yokufe motumma yokufe kopi kaptani kun kama kopau saniti ya kama kopau mal jenne kam pura mata jarra onneda amansiirna sanboda neeli tarkaanfata itu shakkina akkana tutalde garas deemti no contingency plan ni qabna in case something happens anama saniyyaa dhufu akka isaan kun warqa baatii maal yankana sarii miti raadde sanii miti qabsoo angoodhaa 2018 fidnee jire sooba qabsoo angoon sun akka ummata tajaajilu qabsoon sun dantaa ummata keenya kan tajaajilu angoon sun tan angoo orma irraa fuudhee murna oromoo kennu murna oromoo irraa fuudhee ummata oromoo kennuudha jechuudha qabsoon angoon. I'm not worried about the end of Abiy. It is coming. Amma vedan sodana, amma vedan ya. It's coming. And Abiy bodan, Oromiyan, Ethiopian, naannoo sun balahama keessa kan seenne haalli jireenya, haalli hawaasummaa uummata keenya kan amma jirurra akka fooyya'u amma mari'achuu qabna. You know, this is when you do what you do. This is still where I get them. Well, this is the Oromo Convention, the only thing. I'm not sandaran of power. Of power, Kabu. Oka Kalita Damu and Nachi House. I'm going to see a Kobamu to Yadina Surako. That's the point. Koji Namaju? Oka Jalan Brakatimbani. Lamapa institution ni apa jalan? We have to move. Step in juga, gamai jiko biasa tiga akan kunen ramu. Intinya tiga ku. In society. Anak, oson di ni surgically bakal si super baca itu. Gara wanda ko begadar. Nuti Itoophiyaa irratti mootummaa Oromoo hin barbaannu, mootummaa sabaaf sablammootaa barbaannu. Oromiyaa irratti Oromoon ifiin hin bulchu. Kanaan egaa hin kenni jiran. Itoophiyaa irratti immoo saboota biyyattii sanii 76 akka fedhaa ta'an isaanii wajjin haqa walii eeyne. በአማርኛ ላድርገው ለብሔር ብሔረሰቦች እኛ በኢትዮጵያ ላይ የኦሮሞ መንግስት አንፈልግም። እኛ የምንፈልገው በኦሮሚያ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ ያስተዳድር፣ በክልሎች ላይ ህዝቦች በመረጡት መንግስት ይተዳደሩ። ኢትዮጵያ ላይ ግን የኢትዮጵያ ህዝቦች መንግስት እንዲመሰረት እንፈልጋለን። ብሔር ብሔረሰቦችን የሚወክል የሀገሪቷን ህዝቦችና ግለሰቦች በምርጫ የሚያስቀምጡት መንግስት ነው። የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ እንዲጫንማ አይፈልግም። እኛ ኢትዮጵያን የመግዛት ትግል ያካሂድ ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር ኢትዮጵያን ሀገራችን ደግሞ ከሌላው ህዝብ ጋር የማስተዳደር ትግል ነው ያካሂድ። ይሄ አሁን ያለው የዱርዬዎችና የቦዘኔዎች ስብስብ የኦሮሞ መንግስት በምንም መለኪያ በችሎታ በፍላጎትም በአቋምም በአመለካከትም ኦሮሞን ሊወክሉ አይችሉም። ኮኒ ቤከሙ አይችሉም። mootummaa Oromoo no mootummaa tokkoffaa mootummaa Oromoo tajaajilamtu Oromiyaa irratti yoo taate mootummaa Oromoon filate sadarkaa Oromoo tarkaanfachiisu sadarkaa Oromiyaatti sadarkaa Itoophiyaatti immoo mootummaa sabaaf sablammoota namu Profeesar Mararaa Waanjoo ሁሉም እንደቁመቱ ይላል
namu akka dhaabbiisaatti akka gumaatisaatti akka bal'inasaatti mootummaa keessatti ifa argu jaaruudhaan akka barbaannu jechuudha. Qabsoon nagaa itti naman qabsoon nagaa taasisuu dhugeessu qabsoo Oromoodhaa bara 2000 keessa 90 irraa kaasee dhoqqee keessa seente akka buqqaafne ittiin deemne qabsoo nagaa gammalee ni galan. Kana jechuun garuu qabsoo hidhannoo magaggeeffama qabsoon hidhannoo is a part of life yookaan keessatti qabnu. Qabsoo nagaa malee kabiraan ta'uu isin warri bosanii kan qawwee lama kaa'adhaa gara yoo inni namni nama dhagahu jiru. So I'm not naive. Qabsoo hidhannoo xiixaatu deemaa jira kan keessatti. So I recognize qabsoo hidhannoo biisanii deemaa jira. Qabsoo hidhannoo kun faaktiidha. Dhiibbaa uumaa deemuu jira. Kanaaf qabsoo nagaa amma goonu sirna abbaa irree ta'uu dadhabee abbaa darree ta'e sirna darree ta'e sirni abbaa biyya maqabu isa anokrasii sirna darree ta'e sirna abbaa irree ta'e sirna darree ifis biyya fudhatee kufaa jiru kana bakka itti godhu humnoonni dhiibamanii qabsoo hidhannootti seenan qawwee kaasan kun gama dirree siyaasaatti haalli gaaffii siyaasaa isaanii deebi'ee gama dirree siyaasaatti qabsoo nagaatti haala deebi'an haala mijeessu jechuudha. Tarsiimoo haaraa keessatti Sanitu juga mina. Wan kana fuldura dalagamu, wan agamma asai rawa to kusi digalu dande. Tarsimu araya kamna. Tarsimu araya gayamu kaduri ra kadala geli kammas dalagu dande. Ubada Oromon, Ethiopian, Gambia, Afrika, addunyan kola ba presente durati ki amma adat. Karena tarsimu nu ba kesatu toktan dibamu haala qabatama ummata keenya haala qabatuma sirnicha akkasumas haala qabatama naannoo keenya addunyaa kan jiddu galeessa godhate ta'uudha qaba sanirratti itti qophoofnee deemaa jirra suuqatu siyyaachisni gama OMN kan gaafataniif ammaalti namana I'm result oriented jaarmanii biizinasiin tokko yoo jiraate tirfiyoon buusin numa kasaa OMN itti taarree jaarree hojii guddaa dalagee shoora guddaa taphate. Samboota warri keessa jalqaba turre keessaa baane ni kennine. Egaa keessaa baanes gorsaanis waan hundaanis ni yaalle. Maal yoo aadaa galaa ture dur doolaara tokko yoo kennitan tajaajila doolaara kudhanii ni kenninaa. So kana warra boordii gaafadha. Robooti gaafadha maaltu ta'e akkamitti akkasii nuusan gaafadha. Gama keenyaan isa wajjin mari'anna. Yoo kasirraa'uu danda'an taate ni gargaara yoo kasirraa'uu danda'an taate. It's a new era. Media landscape jijjiiramee jira. Barri satellite TV kun jijjiiramee amma nama meeqaatu niwusii keessatti TikTok irraa immoo seenan irraa argattan Twitter irraa immoo seenan irraa argattan. So we have to mobilize, we have to change, we have to adapt to change. Kan mau berkabate, berkulit, berkota dadat di diaspora kan verga dulu pun, luar mainin awas ala facur. Amma kata kau yang menyusul bakat. Yar mainin awasa jabaju berbaca lagi. Tu kau faham jual bekerja hasil tu kan awak aruda. Hawas ni kisah dua jiru kau lihat tu. Yar mainin awasa jabaju berbaca. Gorsa dari kau kan mani rope kenal tu. Warri hawas hongga mula fila tantan. Wada egal tan dalaga, akademia dalaga umat sejajar. Yomo busy tan, rukup santan. Dia tu asal kalau cuy egal tan. Gak bisa. Abdani rakina. Shoferi mari kabate rafu ingkamu. Umat nyo. Kordoba, kalau jada, kumano jada bijan. Yo, ilame bagi jada cuma buang bumi. Lafata kade muda jawal gadi. Irra lafakaya. Nama bira, kesa tu dolle bi kan ada bi, awan bi. Dynamic kan. Dolle bayi dunia lagu terkasih putih kan. Karena namot akasi tidak. Jar ni awak saya sinjar termo. Kakabale bi tenya makazur tei.
Kakaunti biyya kanaa ta'e sarbiin warreen takka uummata kan tajaajilu ta'uu danda'udha qaba. Kanarratti